Uftu beekaa gar akka uftu beekaa gar ni amma isini fakkeenya fi mucaa kana gaafa kophaa jiraadhu jettaniini nama moo bineensa moo sibiila nama yoo ta'e ilmi namaa namatti jiraata bineensa yoo ta'e bineensa raayyoo as namatti madaqee nama jiraata. bineensa ta'ii jiraatu faayidaan hawaasa keessa jiraataa jira. Akkamitti gasti liivii banee akkatti taa'ee akkanumatti jinniidha moo nama inni kaasa waddofii. No, jinni haasa hin jenne bar dubartoota gisee gastii galchitu. Ay, bar waatu jira bar gara laafa olaan. Wanni jiru maal inni amma isinis dhiira gastii ni galchiti, innis dhiira gastii ni galchi. Digalee isinis dhiira gastii ni galchiti. Gisee gastii galchanii jedhani. Adi gasti galchanii haasawuun soke no problem. Gasti dubartii dhaqanii haasawuun rakkoon qabu. Akkasuma gasti dhiirallee gastii galchuun rakkoo qabu. Garuu ta'aniitiin sagalee tana laafifatanii miira keessa galanii hayi. Fakkeenyaaf biiftuu gaafa jaalala qabsiisee biiftuun gaafa isa jaalattu isaanii xiyyiitiiti tokko see miti. Digalee xiyyiitiidhaanii miti kan biiftuu amansiise. Haasayuma amma haasayuma kanaan biiftuu amansiise gaafas. Akkasii bara. Haasayuma amma qaaqamu kanaanii akkuma noormaalii haasayaa jiru kanaanii haasawama godhaa jiru kanaan biiftuu amansiisee biiftuu jaalala keessa galchee. Yookaan ammoo biiftuunis isa amansiiftee jechuudha. Lakki an obboleessaa obbolummaa malee homaa gidduu kennan jiru jedhanii dhiiraa waliin ammoo dhalaa waliin ammoo yallam obbolummaa wanni jedhamu tokko hin jiru. Egalee. Prosesiin isaan harka hin jiru calcaleetumaan hin jiru. Kanaaf wanni obboleessaa lakki obbolummaa malee homaa hin jiran jedhaati walitti jiranii. Haadha faatee ani biiftuun kan jedhamu fakkeenya fi mana isaa dubartiin akkan seenne ka jette biiftuun mana ofii dhiira galchiti. Biiftuunis dhiira gaafa thank you. Lama maal anama waan jedhan biiftuun dhiira haa galchitu waadaan dubartii akkan galchine jechuu kootii miti. Biiftuun waadaa jaalatteerti jechuun waan waadaan jaalate fi waan waadaan jibbu yoo addaan baastee beektu. Ani waan akkasitti nama baay'isa wayi. Kenna mastaawasha yookaan ammoo labbeerra warraanii viidiyoo tiktookiidhaa yuutuubii waan akkasitti amanu. Kan itti amanu jaalalleen kiyya kana jaalate sun kanaaf maraataa jiru sun kan lubbuu tiyya caala si jaaladhanaan jedhu sun kan haadha tiyya caala si jaaladhanaan jedhu sun kan itti amanu akkam kana jaalatu sun waan an jibbu maal jibba digalee anfa Kenya bakka ni gastiidha kun barbaadu gastii dubartiidha. Inni xul jedhee gastii dubartiidha kee achi keessa taa'ee shanaafatee shaayii dhugee buna irraan dabalatee achi keessaa ba'a dubartoonni akka barbaadde ona taate. Gisee dubartiin isatti haasoftaan keessi koonan danda'u. Laa ilaaha illallah. Silaa dhafaate deemtee zoro maadoo ciraaroo gurguruu cabatti deebitee barammas. Ankasi gaafata argamtu. Laali amma waadaanis biiftuudhaan waan jibbu itti himuu qaba. An abbaan manaa kiyya mana haadhatan ta'etiin dhaqee ati biroo biiftuun mana ofii dargaggeessaa kalummee micciiree ka sibiila baadhatee kuni waxxaramee gogoge kan obboleessaa dhafaate tokko fa'aa mana keessa onnaytee yoo wajjiifataa jettee haasoftee keessi eeyyamaa. Kalaas naaniyyo abadan naaniyyo. Maal jechuudha sababni isaa waan shamaran ayyee siin ayyamneemi itti himuu qabdala sijjamir an rakkoon dhaloota amma egaa akkas taate laala dhafaate indoo gurbaa kanaanii isaa deddeemuu dhagarre manuma ofii baratee taa'ee ajjaa nutti dhagaa. Koftee yoo xiqqaate dubartii yeroo ammaa dhiira dhibba tokko siigalee ka dhiiraallee akkasuma dubartii dhibba tokkotu silkii isaa keessaa ol ba'a. Sababni maal inni bakka wal jaalatan malee yookaan deemanii waa'ee fedhii walitti haasayan malee sii du'ee sii kufee malee
waggaa sadii yookaan waggaa afur waliin haasa'anii waadaan maal akka jibbu hin beektu biiftuu maal akka jibbitu hin beektu maal akka jaalatu hin beekan maal akka jibbitu hin jibban hin beekan siigalee osoo waan wal jaalatanii waan walirraa jibban walitti himaa dogongora walii walitti himaa deemaniiti namni parsantii nama addaan bahu ni hir'ata. Namni keenya garuu akkasii miti. Siiduu asii fannifamee lubbuun na seente qalbiin na seente dachiin naan cittee malee waan takka walitti ni male. Kanaafuu waadaan biiftuu jaaladhee jira. Siif du'ee irra itti himee waan jaalatu. Itti himee waan jibbu itti himee si ta'a welcome. Sin taane biiftuu yoo deemte ta'a isii caaltuutu dhufa burtukaanni jechuudha. Tannu baay'ee keessa faama guutuu ayyoo keetti sokkee amalaali haqarratti duula ani fi waadaan akkanumatti hin dhiifnu isa gara fuulduratti deemna garuu mu'ammaa amma isas jiru dhugaa dubbanna yoo ka isaa ta'e yoo kiyya taate godhanuu beekaa yoo ka isaa taate immoo dhugaa dubbanna. Mucaa isaa mana nama illee deemuu nagaa Isin no bar famous ha isin akka barbaadde haa taatu osoo hin taane isin tokkoffaa famous ha nu hundatu beeka gasti kenno yoo dhufte ni seenti garuu gasti seenti gizee gasti seenti laali gizee gasti seente maal gootee baate maal haasofti achi gubbate eenyu waliin haasoftiini sun si biratti hafte laala mallee ani raanda war dhugaa raanda gugatti biiftuun dubartii taate raanda waan beeftuun gasti asli dhatte achi keessa maal qaaxxee baate dhiiraa walitti akkaataa isin itti haasoftu feelingiin isin qabdu akkaataan isin gootu akkam waan akkasa hubachuun simarratti hafte laala namallee asitti Desmona haadha faate maaltu ture beektaa gaafa asni wajjiniin haasofnu hundeen ani akkanii isa jaaladhee jiru akka jaaladhee himee namni hunduu beekanii wajjin haasaa ture isti soba waadaan haalan turre. No, anam haga argatti afaan isaanii buufattee hin beektu takkaayyuu gastii makiina makuma tokko irratti kuma lama irra teessee gastii aslii bira teessee waa'ee kan kee afaan isii buufattee hin beektu baay'ee waan nuti dhiira jaalallee qabalee dubbatee dhageettanii isin. Nuti dhiira jaalanne dhoksuu hin dandeenyu. Inni odolissee qaba gaafa akkas jettan inni gaafa gastii isaa shamarran dhuftee seentu ani jaalallee qabu qulqulluudha ilma waaqayyooti isin barbaadee ni qaba. Laal amma anama yeroo tokko tokko jala seeneen ilaala. Gizee jarri gastii seentee waadaa koo jettu kookoo mana asliitti jechuudha. Dhaqee biiftuu akkas ta'ee mana doktora asliititti biiftuu koo xiqqishuu koo ani waggaa 27 chaayinaa turee dhufee gurbaanii hin beeku waa'ee chaayinaatu hin beeku waa'ee Itoophiyaa malee isa dhiisinas fudhatoo jiru nan dhaga'ee jira. Fudhadha jechuun akkasii fudhaa miti bar. Maarree isilleen waadaa koo si jaaladha jechuun shamarrantu jedheen malee waadaan si fuudhan jenneeni. Dubartoonni kunniin hagumamma biiftuu argite akkana godhatti malee singii ta'uu isaa bartee dura eessa jiran qarbiitam jiran lola kan gaafa nani kaasee ofii kiyya guddifadhu. Tigalee gaafa nuti yaafudhee qabeenya kiyya jechuudha hudduu keessa suuqadha malee uummata kana biratti asin baasu ani beera tokkofi kana biratti asin baasu. Ani ofitti amana jedheeni kan ofitti amana waan biraa yaadu eeni bar. Arafate. Sagalee voice na kamanda geessu voice qabe. Deebina kwa nan deebi'ashi. Sorry yeroo tokko professor biiftuu. Nagaa voice qabe dhaga banchita. Hin deebi'a. Mashi. Hin deebi'a. Hin deebi'a rab. Mukinaannis. Eessa dhattee? Nama argadde hin deebi'a. Namatti argadde? Nama dubbisee hin deebi'a. Sagalee keetu cita bar. Maali inni nuti maali nama dubbisee deebi'a min maalati nuti namaa miti kasi waan. No taafaan beektuu fi taa nyaata ammoo afaan beekee beektuu baate rakkoon qabu kaampaan illee fidaa ofillee fidaa jirran dalaga. Maal jedhi?
Qaamaan hin dubbisu. Qaamaan hin nama argata. Kanaaf obsiisa jechuudha. Nama faana. Lafattuu si shakkaa jedhanii deemfataa irraa abbaate deemi. Akka barattu shakkamuun nafu deemfataa irraa jedhu. Ndee? Hayyaa dhokko. Sinin jaaladha hayyee biyya keessa hin qaban. Eega maqaan nu badee maraachuu wayyaa sirbi jedhamu tokko naannoo keenya jira. Eega si shakkuun hin hafne iyyuu deemi shakkami. Ndee? Yaa Rabbi biyya hunda waan akkana dhuma dhageetta biraadhaa dabarsite inshallah. Amma duuballee inni rakkoon qabu. Waan asii himu dhageeffatu waan asii himu. Waan asii himu maali beektaa? Dhiira yeroo ammaa kana argitee si jaaladhan jedhanii. Si galee tokkoffaa si jaaladhan jedhanii. Lammaffaa tartee deebitee dubartoota akkana gootaa akkana ammaaf akkana gootaa intala saniin barbaadu ani akkasiin jedhanii xum bar laal. Usuma garaa kan keessi gubatu usuma argitu laal xum. Bakka bishaan irraan gad dhugiiti. Gizee gastii isaa keessa dhatteetiin isaa dubartoota waliin ni jedhu gizee argitee nyatala jabaadhu scroll godhii biratan. Scroll godhiidhaan akkanatti ol dabarsee akkan argineetti biratan akkan arginetti jechuudha. Jala dhattee gastii isaa jala dhatteetiin isaa shanaafatu hin laalin. Lammaffaa taree deebi'ee kanatti taa'ee jedheetti booyu ani waan naaf gaddu se'ee adaa'innin gammachuu keessa jira. Gammachuu keessa jira sii galee bakka injiraa miti. Gorsa kun dogoggora haadha baatee gora kiyya dhaga'u natti haraama. Sadhatte waan jedhu wayii sii galee.